Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel koo jalatti argamtan hundumti keessanii iddoof lafa jirtanitti nageenyaaf jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'eetu jecha warroonni YouTube channel kootiif haaraa taatan YouTube channel koo subscribe like share gochuudhaan akka maatii nuuf taatan gamanumaan isin affeerra warroonni maatii turtan immoo like share gochuudhaan maatii keenya akka na jajjabeessitan abdiin qaba video kana hamma dhumatti akka nafa daawwattan gamanumaan isin affeerra nafana tura vidichi waan tokko irratti kan dubbannuudha inni jalqaba irratti ilaallu ka wajjin ilaallu ta'a hamma dhumaatti nafana turaan affeerra koodha maaltu si yaaddessa yaa qabda taanaan maaltu si yaaddessa bakka viidiyoo deemtee hojjechuu dandeessa isaa akkuma dura isin jedhee viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufeera innis maalidha guyyaa dhalachuu goota keenya jaalatamaa kabajamaa ka ofiif hin jiraanne lammii isaatiif jiraatu guyyaa dhaloota isaa goota keenya Haacaaluu Hundeessaa wal qabatee haati manaa isaa yaada gaaf deebii godhaniif irratti waan isheen dubbatte laallee ka wajjii walitti deebinu ta'a hamma dhumatti nafaana tura. Yeroo mara jiraata onnee miliyoona keessa jiraata amma lubbuu keenya jirtutti kaayyoo keetti fufsiisna kaayyoo ati jiraatteef hojii ati hojjettee amma dandeenyu itti deemna atis baga nu dhalatteen jedha. Namni du'e hin deebi'u maal godhanii goota koo hacii koo baganaaf dhalattee baganaaf dhalatti goota koo si dhabus abdiidhaan jiraadha goota wajjin jiraataa ture ammas gootummaan natti dhagahamaa jedha jetti haati manaa isaa jaalatamtuu fi kabajamtu dhugaa na ajaa'iba yeroo tokko yoo laalu jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi jabiin ishiin qabdu karoorri ishiin ittiin deemtu kaayyoo abbaa warraa ishee galmaan gahuudhaaf tattaaffeen isheen taasiftu dhugaa waaqayyo umrii ishee haa dheeressu akkasumas immoo uummanni Oromoo duuka dhaabbachuun dirqama keenya wantoota isheen raawwataa jirtu kan baay'ee nama gammachiisu piroojeektii garaagaraa maqaa isaatiin banuudhaan iddoo garaagaraatti hojjetaa kan jirtudha. Mee hamma dhumaatti wajji ilaalla isinis akkuma kiyyaa kana isin adda ta'u abdiin qaba. Soome ni laalla nafana hiriyoota isaanii taacee baay'ee galatoomaan jedha galateeffachuun barbaada eegguun itti waan itti meen waan duukaa dhaabbataniif akkuma isaatti waan hundumaa waan gootaniif galatoomaan jedha boordii faawundeeshinii koos nan galateeffadha faawundeeshinii acee jechuu kiyya akka jirtu uummata hunda nan galateeffadha uummanni nagaa argatu faawundeeshiniin kun egaa dhaabbatee akkuma beekamu yeroo muraasadha yeroo kanatti ergaa kana dabarsuu dhiisuu I naaf hin galu garuu maqaa hacii koo irra deddeebiidhaan naaf jiraadhu siin jedha akkasumas immoo hiriyoota isaallee galateeffachuun fedha jettee jirti nutis baay'ee jaalannaa waaqayyoo jannataan isa haa qananiisu malee maal jechuu dandeenya warroonni dhiiga isaatuu baasuu danda'anii cadhisanii jiru waan ta'eef nuti kan nurraa eegamu dhaloonni duuba dhufaa jiru kuni seenaa isaa kana hojii inni jalqabe kana galmaan ga'uudhaaf obboleettii teenyaa jaalatamtuu kabajamtuu haadha manaa Haacaaluu duuka akka dhaabbattanii gamanumaan isin dhaamuun jaaladha ijoollee Oromoo kan taatan waan qabdan hundaan jechuudha piroojeektii haaraa tokkollee gara Booranaatitti akka jalqabdee akka isin dubbataa jirtu kanaaf mee wajjumaan laalla goota isheen jechuudha dhugaa rabbii haceen goota haati manaa isaa goota ati yoo waan gaarii hojjettee addunyaa tanarratti yoo an waan gaariidhaan himatamte waanuma gaarii saniin waamamaa baata garuu yoo waan gadhee daladde immoo gadhima saniin waamamtaa jechuudha so hundi keessanuu akka hacee kanatti seenaa galmeessisuuf yaala
Kanaafuu mee kawajji ilaallu ta'a piroojeektii maalii akka jalqabde mee ishimarraa dhageeffanna. Jeetiin piroojeektii guddaan qabneerraa Boorana irratti kan wadattan ta'e gara fuulduraa kan bishaanii sana akka galmaan nu ga'u uummanni duukaa akka dhaabbattan addaraan jedha. Akkamitti isin duukaa dhaabbanna jettanii warra jettaniif immoo 78-55 irratti oftee keenyaaf nagaa nuuf fidu warri gaara jirtanis nagaa nuuf fidaa jenna. Waa'ee keen ibsuudha anjachootaan qabu yoo jirtuut anjira kanaan achiin jiru humnaan qabu waa tokko siin dhagahama. Egaa maal godharre waan Waaqayyo irraa dhufe namni sababaadha garuu Waaqayyo irraa wanti ni raawwatama jedhamee ni raawwatama. Haa ta'u malee haala malee raawwatamu isaatu nu aarsa. Egaa ka inni bakka dhugaa jira Waaqayyo dhugaa isa haa baasu jenna. Viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana